ምንድነው ማይክ ቀበዳሚ ማይክ ቀበዳው እንደሰሰነ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይሰማል እንደጋማሜ ኦኬ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ነዳጋማ ደበር አየኔ ዳጋማ ኦኬ በሬዳ ገሩ በከነረቲ ወንቲን ጀቹ በርባዴ ዋይል ኢሚኪያ ዱረቲ ኡስታዝ ከኛ ዲፈማናፍ ጉዳቲ መታ ቀበዴ ምናምን ከጀተኔ እነሱን ኢሚኪያ መሌ ኢሚኪያ ሰሚቲ ዋመታ ገሊሲን ቀበቺ ሱፊ ዋመታ ኦልሲን ቀበቺ ስቶኮሌ እንጅሩ ጀቹ ኖርማል ነው ይሄ ኦኬ ቲያን ሱዳኒሞ ካኒን ጎዴ አነዳ በቃ ተይ ደርቤ ጅራ ኩኒ ዋኔ ሃራ ያሚቲ ዋን ኡልፋታ ሚቲ ኖርማል ነው እኔ አኒ አባ መናክ ያየሆነ ጃለቲ ወጂን ጅራቱ ወጂን እንጅራተኒ ከጀደሙ ሰን አናፍ አባ መናክ ያቤ ከመሌ ነምኒ ብራ ኑፍ ቤኮ እንደንዳው ኢትስ ኦኬ ከና ዋን ዱፍኔፍ ወጎቹ ደንደሳን ጎዳ የወጎቹ እንደንደኝሙ በቃ ሌላ ነገር አያስፈልግም ሙባረክ ሙሰማዳ ወን ፈነጫለ ሂንጅሮ ጀቸ ሲረቲ ወን ፈነጫለ ማሜ ሰላም አለይኩም ኡስታዝ መሐመድ ቦኒ የነራ እንግሊፋፊ አማርፋን ብየት ተባተ ኖርማል ዳጀቴን ጀቹዳ ወንቲ ተኤ ደርቤ ኖርማል ዳ አናቁ ፈራን ባነ ጀቴ ሂንቴ ቹዳ እንታለ ሳልቦን አሸማ አከም ጅርቱ ሆርድፍቶታ ከበጀምቶታ ቻኒ አለኮቲ ካምቢየ ኪሳ ካምቢያ አላ በከጀርሰት ነገኙ አቀዩስኒ አባየቱ አከም ጅርቱ አኖፖሌቲን ኬሰ ነጋጎቱን ቀበጅቻ እቃ ሆርድፍቶታ ኮ ወሮን ሙዳን አለከያ ፋራውታተን ሰብስክራይብ ሼሪ ላይክ ጎቹ ደኔን ደጀቤሳ ወርን ደጀቤሳ አርተነሙ ሂዱ ገለቶ ማልፋ ዳሰንጀዳ እቃ ሀረማል ቀበቲ ዱፍቴ ጅቹን ኬሰኒ ኖሉ ዋምባ የነማ jibbisiisu jechuudha akkasuma immoo nama qaanessuudha namarratti nama xiqqeessuudha jechuudha wanti kuni akkuma viidiyoo dura argitan kanarratti micayyoon tuni booniidha boonii namni wallaaltan jirtani har'a kalee galgala laayivii irratti wanta sheenaa sa'a turte jechuudha namoonni argitan hin jirtan namoonni waraabbattanis hin jirtan jechuudha እና maal jetti ኖርማሊዳ ጎዴ በቃይ ወንቲ ሲንገልቱን ጅሩ አናቱ ጎዴ አናቱ ጋፈታማ አናተከስ ጎዴ ጀት ወጅን ጅሬኛሞ እስታዘ ፊ አባ መናኩ ያፊ አናቱ ወለ አተ ወጅን ጅራን ፍጅራችሁ ባኒ ጀት አጃኢብ ረቢ ዱካ ዋን ባይ ነመ ጅብሲስ ሄዱ ተከነ መጅብሲስ ይቹዳ ሲሪ አከምታ ሀሶፍቴ ፍራ ሀፍቴ ምጨዮን ዱጋ ረቢ ኩናመ ዱጋ ረቢ እስታዘ ከናኒቲን ታት የሌትን ለህያዶ እንለ ዋን እስቲ ቁለተን ቤኩ Matuma horgufaani lewaanne hin dhamaasti ta'ee hin jaanjesti ta'ee rabbaa beeku jechuudha maaliif namni ushuma jedhee ustaatonni xiqqii malee ustaatu malee kabajaa dhabdee miciyyoon tun ara dhugaa rabbii jechuudha amma akkasinumatti himeen jira viidiyoo kana sadaffaadhaan waan hojjetan ishii irratti micoon tun hin ta'etu ustaazan jira akkuma ustaazan jedhee kakatee ustaazan hamzaan kakatee jira miciyyoon kun hin ta'etu jaanno jira jedhe ustaazaa kana jalan ta'echuu jedhee jira jechuudha. Dhugaan teechu maaliif micayyoon baalage salphoo intala miidiyaa irratti salphatti qoafachaa wanta isheen edaa qaama qullaadhaniin ifoonii bitatte ifoonii isa edaa namticha qullaa baase kanatu argeef jechuudha isaan lachi dhiifama qofaatu na qabe እና isaan lachiifuu isaatu arginatti fakkaatee viidiyoo isaatiillee immoo hin jedha jechuudha እና hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha wanti kun maaliif namni akkamitti nama saalfachuu dadhaba namni akkamitti qaana'uu dadhaba miidiyaa irratti akkamitti qaana'uu dadhaba tee erga gootiin boodatti ishee maaliif miidiyaa irratti akkanatti baacii haasoftee nama gaxxiqqeessitee akkuma waan namni hin jirree jechuudha ani maal akka ishiin gootiin beeku ustaazillee raateechitee jaanjessiteetuma homaa waan takka inni hin jiru jechuudha jiru namticha waan ishiin goote rabbaa beeku dhugaa isin hin jedha obboloota koo innaa maal dubartiin akkanaa rabbii kiyyaa kan ija fuun ija qaroo sirii noormaalidha jetti mengiliffaa fi amaariffaan haasofte sirii mammoo afaan oromootuu dhiisaa jirti adda ilma argattee haastaataa niitii akkanaa kanammoo kana kan baraasa sii kennan niitii akkanaa argattee tama jechuudha amma niitiin dhugaas hin jedha akkuma ijoolleen baay'ee irratti duulee jiralleedha mucayyoon tun akkuma isaa ijoolleen akkasumas ustaazonni jedhanitti
micoon tun jaarsa kan yaannoo ustaaza kan jedhamte jechuudha. Akkasuma immoo gaafa jechuun kirriirra isa oofti. Kirrii qalloo tanarra isa oofti jechuudha. Taayif keessa wallaalchisiiste jechuudha. Kan har'a miidiyaa gubbaatti eebbaanne abbaa manaa wajjin baatee sirii Amaariffaa fi Ingiliffaan haasoftii barre. Nama gad xiqqeessitee xiqqishumallee namni kibijjaa ishee biratti dhabee jechuudha. Araa kun salphoo intala salphattuu rabbi siyaa salphisuun mallee kana caalaa salphadhate. Maali kun intalli qaanofne rabbi keessa akkamitti namni qaanofne indee miidiyaa irra baatee akkamitti hin qaanofne. Namni waan kana dogongoruun hin jiraa barre. Kan dogongora ishii beettee immoo ishee jettee maaliif miidiyaa irraa baddeen ta'e. Ganaa baatee immoo dubbatti. Sanuu jiruun qabattee dubbattii barre. Innaa hedduu takka nama gaddisiisee jechuudha wanti micayyoo kanaa. Ani baay'ee naas xallaa irratti hojjechuuf hin barbaanne sira garuu namni tokko waa irraa barataa akkasuma wanti ishee naas xallaa irratti hojjedhe jechuudha. Baqa nam ani si jammarre baqa nama illee natti fakkaattu dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif ustaazaa kana waan ishiin gootiin beeku malee inni jaalala dhugaa qabu garuu ishiin jaalala dhugaa yoo qabaatte ta'eeti har'a dhiira biraa wajjin utaaltu. Akkuma Sheek Roobeen jedhee jechuudha. Sheek Roobeen haraama dubartiin nikaa qabdu dubartii biraa wajjin deemu. Dhiira biraa wajjin taa'uun haraamidha jedhe dhuguma jedhe haraamidha maaliif amantuma kam keessattuu dubartiin takka kan uumamteef dhiiruma tokkoof malee dhiira lamaaf himate jechuudha. Innaa isheen immoo ganaa baate dhuguma jedhe akkuma Sheek Roobeen jedhee amma biyyatti jiraatte micoon tuni ayinataa baay'eedhaan irratti hojjetama jechuudha. Bakka isheen kanaan guuttamte jechuudha seeneen ishee kanaan guuttame jechuudha. Si jammar bakka abbaa manaan qaanoftu ustaazotaan qaanoftu. Nama gurguddaa kanan qaanoftu akkuma feetetti haasofti jechuudha. Safuu akkamitti eeggachuu dhabe intala Oromoo taate akkamitti safuun hin qabne. Safuu eeggachuun nu barbaachisa keessattuu nuti shamarran kuni safuuyyuu gaafa eegganne abbaa manaallee kabaja. Haadha manaata ol kabaja jechuudha. Garuu tuni safuu hin beektu miidiyaa irra baateeti. Uummata musliimaa soos hin jaalladhu. Maal godha uummata musliimaa viidiyoo qullaa beesiin jedhee amantaa buus taate amantaan qabu kan qullaa baate. Qullaa dhiira itti agarsiisaa jiru hin jiru. Qullaan kan argamu abbaa manaa kee qofa irratti malee haadhaaf abbaa sadeecha irratti qullaa of mul'isuu hin qabdu. Abbaa manaa kee qofa kan qullaa si laalu jechuudha. Kan bira ejjettus qullaa kee nama biraa wajjin qullaatti agarsiisin jira amantaan. An amantaa dawa godhattee utaaltu olii gadi doosiin jaaladhu. Maali kootu qullaa beesiin jiranii isaan jaalattee dhattee. Moo kootu boonii eessin jedhanii si yaaman ofuma keetti fudhatte waan ta'eef ammas achi dhattee immoo qullaa baasate doosiin jaaladhu na saaxiltanii jette. Qoy kaa qullaa booniin keenya dhuftee amantaa keenya jijjiirratti jedhanii qullaa si dhiisu baqa si baasan. Qosh anis nuti sin dhiisnu oduu waan beeteeyyuu shamara waan ta'eef amantaa kamuu keessa yoo jiraatte baalagee keeteetii tanatu shamara hunda keenya maqaan balleessa jechuudha. Amantii fedheeyyuu keessa yoo jiraatte amantaa kanan jedhan shamaruma walitti qabeen marrafama. Kolkolloo jedhe mucaan tokkollee foqorree jedha sun kolkolloo jedhe. Hin kolfa mucaasa jedhate kolkolloo jedhe kolkolluma rabbi kolkolleen kolkolluma rabbi ishii intala kolkollee suruur ishii haa jedhe qacoo waan dhugaa rabbii waan isheetu naa galuu dide dhugaa rabbii ani duraani baay'ee nimcoota nan laalaa ture nama naamusa qabdu fakkaatti daashiin qotiyoo hanga jedhee harkisu hanga qotuun beekan isaan shaafa xitteen hoo shaffanattee deemtu daashiin keessa ishee gubataadha. Ana akkasii seenjaa buloota koomee viidiyoo biraatti walitti deemna turtii gaarii.